jalqabarratti manneen barnootaa magaalaa Finfinnee tokko keessatti salaata wal qabatee tibbana waldiddaan uumameera. Walitti qabaatti aanaa boordii mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Finfinnee Ustaaz Muhammad Abaata rakkinichi manneen barnootaa 40 ta'an keessatti uumamuu BBC'tti himaniiru. Maddii wal dhabdee kanaas salaata sa'a laaqanaatti salaatamu akka ta'e dubbatan. ወደ 40 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች manneetii barnootaa 40 ta'an keessattidha dubbiin kun kan uumame. Gaafa rakkoon dhalatu barattoonni kunneen mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Finfinnee waliin dhufanii rakkoon akka isaan mudate nutti himan. Salaatni yeroo barnootaa fi yeroo sa'aatii laaqanaatti adeemsifamu kun zuhur jedhama. Sa'aatiitti jalqabuu fi xumuramuu qaba. Salaata kana mooraa keessatti taasifanna yeroo jedhan isaaniif hin eeyyamamu. Alas deemnee salaatna gaafa jedhan dhorkaan jira. Sababa kanaan salaata dabarsuu hin dandeenyu jechuun furmaata akka kenninuuf unu bira dhufu ture. Nutis hogganoota manneen barnootaa waliin wal arginee furmaata kennaa turre. Waan amma naannoo lammii kuraatti dhalatee garuu keessattis alattis hin salaatan kan jedhu yoo ta'u, sana booda qaamoti nageenyaas barattoota waliin walgahii taasisuun barnoota keessan yookiin amantii keessan filachuu qabdu yeroo isaan jedhan barattoonni miira keessa seenan. Dubbiin kun waan isaan miidheef gad bahanii salaata itti fufanii jennaan dubbiin itti hammaatee hanga dhukaasni banamutti ga'ee jechuudha. Ta'us dhimmi kun mariidhaan akka hiikamuuf yaalaa jirra. Dhimmicha irratti yaada isaanii kan gaafanne hoogganaan biiroo barnoota magaalaa Finfinnee obbo Zalaalam Mulaatu qulqulleeffachaa waan jirruuf ammatti haala miidiyaaf yaadatti laannuu miti jechuun BBC'tti himaniiru. Sagantaa ittaanu qabanneen dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yaa'ii isaa waliigalaa kamisaa eebila 7 bara 2022 Niiyorkitti taa'een waraanni Raashiyaa Yuukireen keessatti sarbama mirga namoomaa cimaa raawwateera jechuun biyyattii miseensummaa mana maree mirgoota namoomaa UN keessaa dhorke. Yaadni murtoo Raashiyaa miseensummaa mana marichaa keessaa dhorkuuf dhiyaatee ture kan biyyootni 93 deeggaruun Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoonni 24 mormaniiru. 58 immoo sagalee osoo hin kennin hafaniiru. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Itoophiyaa fi Eertiraan alattis biyyoota Raashiyaan mana maricha keessaa akka hin dhorkamne morman keessa Chaayinaa, Siiriyaa, Kuubaa, Maalii, Aljeeriyaa, Veetnaamii fi Zimbaabuwee fa'ii ni argamu. Raashiyaa miseensummaa mana maree mirgoota namoomaa keessaa dhorkuuf akka sababaatti kan eerames waraanni biyyattii Yuukireen keessatti sarbama mirga namoomaa cimaa raawwateeraa kan jedhudha. Osoo kenniinsi sagalee miseensotaan hin eegalamiin duras UN'tti ambaasaadarri Yuukireen Sergey Kaayislaayisaan Raashiyaan dararaa suukaneessaa raawwattee jirti jechuun dhimma ajjeechaa namoota nagaa loltootni Raashiyaa magaalaa Buuchaa keessatti raawwatan kaasanii ture. Bakka bu'aan Raashiyaa Geenaadii Kuzmiin garuu sagalee kenname kan balaaleffatan yoo ta'u, biyyoonni akka Kooriyaa Kaabaa fi Siiriyaa deeggarsa isaanii dhageessisaniiru. Haa ta'u malee biyyoonni lixaa hedduun Raashiyaan mana marichaa keessaa akka dhorkamtuuf sagalee deeggarsaa kennaniiru. Akkasumas biyyoonni akka Senegaal, Niijar, Kaameruun, Gaambiyaa, Masrii, Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Kaatar, Saawud Areebiyaa, Yuunaayitid Arab Emireetsi fi Yuugaandaa fa'i ammoo kanneen biyyoota 50
osoo sagalee hin kennin hafan keessatti argamu. Biyyoonni miseensa ta'an kunneenis yoo mana maree mirgoota namoomaa keessaa biyya miseensa ta'e yoo haqan kun kan jalqabaa miti. Liibiyaan hoogganaan biyyattii booda aangoorraa kaafamuun ajjeefaman Muammar Gaadaafi mormitoota irraan miidhaa mirga namoomaa gahaniiru jedhamuu hordofee bara 2011tti teessuma mana marichaa keessaa qabdu dhabdee jirti. Murtee yaa'ichaan darbee kana hordofees ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dmitro Kuleb dhaabbata biyyoota gamtoomanii mirgoota namoomaa eegsisuu keessatti yakkamtoonni waraanaa iddoo hin qabaatanii jedhaniiru. Tibba kana dhimmi taabota lafa keessaa qotamee ba'e jedhamuun miidiyaalee hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'ee tureera. Bulchiinsa magaalaa Galaan ganda Caffeetumaa jedhamuun beekamutti kan mudate ta'in miilanaa kun ammayyuu furmaata hin arganne. Dhimma kanarratti BBC'tti kan dubbatan kantiibaan magaalaa Galaan aadde Waayinishet Gizaw torbee darbe keessa namootni muraasni bulchiinsa magaalichaa dhufuudhaan bakka Caffeetumaa kanatti kadhannaa goona jechuun gaafatanii jedhan. Haala ture irratti waayilakoo maatii olaanaa wajjin turtii taasisaniiru. Wanni nukkuma qabnu naannoo sadiitti dhalooti goona maal waan jedhu kana jalqaba kaasanii dhalootiidhaaf fayyamni gaafatamu jiru isa hin dandeessu garuu isa booda waan dhufuuf jalqaba itti himneenu amma wanni akkasii argame kun ta'e jedhamee amma bakka sanitti akka carraa immoo qarsiin isa bira jira baay'ee wal cinaadha jechuudha bakki argame jedhamu fi tartiicheessa ibin qarsiin hin argama fayyataniitti yaadan kun hin argamas yoo ta'e chartiitti galfattu malee sanbooda wanni waliinaas jiru kan jedhu kanaan dhalootii jalqabne jedhanii guyyaa muraasa booda arganne jedhanii ibin akka nama tokkotti itti namannu nu beeknu jechuudha. Maaliif keessaniitiin weerara lafaa deemuu kanatti jira waan ta'eef sanbooda gaafa lammataa xalayaa fidatan waan akkasiitiin naannoo sanitti onnoo goonee achitti osoo turee nu ka'uu didee maal waan jedhu kana kaasan lakki waan akkasiin kaasinaan amantaa kana nu hordofaa waan hin taane keessas nu gashinaa lafni sun lafa piroojeektii paarkii Kaarabushuu ijaaruudhaaf qabanneedha. Piroojeektii mootummaa diizaayinii waa hundura tuqameedha. Wanni isiniin argattan jettan kun argattan taanaanis ta'e charchii galfatanii achitti dhalooti gochuun hin danda'ama. Wanni walitti fiduun jiru charchii fi bakki amma jedhamu kun meetira 200 wayyuu walirraa siiqu kanaaf kanaan deema waan biraa keessatti hin gashinaa kanan gootan taanaan garuu tarkaanfii biraatti galaa kan jedhu kana itti beeksiftu. Tole. Gata guddaa darbees baay'ee publicise godhamee akkuma jedhamee social media maaliif namoota illee bakka garagaraatti waammachaa kan turani sababa saniin gaddas deebisnee kaasaa yoo kaasuu baattan tarkaanfii seeraatti kan fudhannu amma ka'uu paappaasiitu kaasaa maal waan amantaa fakkeessaniif mo'annoo jedhu kanatti jira waan ta'eef eniyaa waan itti muuqamne itti miira kun ganama kanatti caasaan keenya deemee cheeka godhu deemee itti miira yoo kaasanii yoo kaasuu baatan garuu tarkaanfii itti deemnaa dhuguma wanni argame jedhamus argamnaan charchiin achuma jira galfatanii dhaabootii gochuun hin danda'ama. Dhimma lafichaa yoo ta'e malee dhimma amantaanis yookiin waan argame jedhamuunis wal qaban tokkollee jiru. Miijannoon akka bulchiinsa magaalattis qabu kan dhibeen sababa garaagaraatiin mallattoowwan tokko jiru. Sababa amantaa fakkeessanii warri deemsan kun rakkanarraa of qaba. Amantaan kamiyyuu mirga argatee yeroo kamiyyuu akka biyyaatti akka magaalaa keenyatti hunduu amantaa isaatiin gaggeeffachaa kan jiru. Ganama kana soorata afaan turaanis irraa deeme amma galaan jira. Inni waan jiru
sirreessinaa yoo ta'u baate immoo caasaa seeraa waliin itti deemnee haga ammaa kabajaan dubbisaa jirra. Haga ammaa namooti kun hagam achi turaniiru bakka san? Hagamuun ture torban gara. Torbee darbe keessaa kan akkan jedhamu? Torbee darbe keessa kan argame jedhanii kan nuti sassaabbatanii xiqqoo pablisaayis godhan naannoo sanbata guddaadha. Immoo naannoo sanbataa sanis chaalenjii biraa keessa waan turreef yeroo tokkotti hin deemnu jenneeti naannoo kun daangadhuma keenya naannoo makkaan nafoonnuttis namni wayii miidhamee ture sanbata. Sababa saniin atteenshiin keenya gara ture isaan immoo xiqqoo pablisaayis godhanii gamanaan nama waammachaa turan kan jedhu kana namni hawaasni achiin beeku isaan finfinneedha gara bawaatii maal waammachaa kan turan. Namooti achi jiran kun tarii tajaajiltoonni yookaan namooti amantaa achitti argame jedha kun namootuma naannaa sanitti tajaajilanii moo? Naannaa sanii miti. Amma fakkeenyaaf namichi waa uffatee siminachitti lallabaa ture tokko jedhan gara biraatiin ari'amee nama dhufee iddoo wanjala biraallee hin qabu abbaa amantaa of fakkeesseetiin gara biraatti naannoo kanatti wanjala biraallee kan hojjetee deemeedha kan naan jedhanii erga namichi deemee odeeffannoo kan arganne ammaaf garuu gaafsan akka nama barsiisitti achi dhufee ture jedhanii gaafa sanbataa. Amma bulchiinsi magaalaa namooti kun ammallee achuma jiru lafa kana bakka sanitti ijaarra yoo jedhani bulchiinsi magaalaa hin eeyyama haala kanaan. Hin eeyyamu akka kana hin eeyyamni jala murreetti miira tokko ichi piroojeektiidhaaf hojjetameera. Lama nu kennisiisuudhaafis wanni banaa godhu jiru maaliif achuma jira beeksisaan. Tarii ergaa biraa qabaa waan akka kanaa fakkeenyaaf bara darbellee koyyee faccee faatti samii irraa bu'e taabonni ka jedhuunfaa wanni waa'ee lafa babal'ifachuutiin moo wal qabatu jedhu namoonni. Amma mallattoon jiru sanuma kan isaa. Wanti keessa dheengadhu dubarshittiin jedhu kanuma qabannaa lafaa fakkaata malee tokko tokko amantaan ni fakkaata. Kana qofaa miti qabannaa argee jedhee tokko saawwii kootiin argee jedhee kana qotaati kan jiru isas dhaabsisnee mana hidhaa gashineetu kan nu goone jechuudha. Gaggabaaboon isinitti himaa gaazexeessaan Raashiyaa badhaasa Noobilii nagaa injifatee fi waan mootummaa qeequ gabaasu Dimiitrii Muraatoof wayita baaburaan deemaa jirutti halluu diimaa keemikaala Ace-Notes wajjin makameen haleelamuu hime. Namtichi isa haleele kun Muraatoof kun ijoollee yookaan loltoota keenyaaf jechuun itti darbate. Waashingten DC'tti jeedalli maraatti miseensa mana maree fi gaazexeessaa dabalatee namoota 9 ciniinuu ishee hordofee haala ammeenya hin qabneen ajjeefamte. Ilmoon jeedalaa kanaa sadiis erga haati qabamtee qoratamtee fi dhibee akka qabdu mirkanaa'ee booda ajjeefamaniiru. Naayijeeriyaan dhaddachi dhimma shororkeessummaa ilaallatu gabaasa miidiyaa kan arganne dhorkite. Manni murtii federaalaa Naayijeeriyaa ogeessota seeraa himataa fi himatamaan alattiin namuu akka hin seenne dhorkeera. Kan itti aanuun Itiyoophiyaatti lakkoofsi namoota dhiigaa arjoomanii gad bu'u irraa kan ka'e hanqinni kuufama dhiigaa mudachuun dhaga'ameera. Hanqinni kun akkamiin dhalate jechuun baankii dhiiga biyyaalessaa Itiyoophiyaatti hoogganaa tajaajila dhiiga arjoomtotaa ዶክተር ተመስገን አበጃ ዱብስኔራ በተለይ የጾም ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የምንሰበስበው አመ ወቅቲ ሶመና ዋንቴፍ ሀሚ ዲጋ ከብያት ወልት ቀብኑ ህሪሳ ዴሙ ፊ ሶምኒ ረመዳና ፊ ፋሲጋ ወልረ ዋንቡ ኤፈሞ ሀሚ ዲጋ አርገኑ ደቻዳን ገድቡ ይጅራ ኬሱማ ጎስ ዲጋ
fi pilaatileetii jedhaman waan baay'ee barbaadamaniif hanqina guddaatu jira. Kanaaf hawaasni keenya sooma booda akka nu arjoomu gaafanna. እንዲለግስ ነው ጥሪ እያስተላለፍን ያለ ነው። ogeessi kun dhiiga arjoomuun miidhaa cimaa waan hin qabneef namni umriinsaa waggaa 18 ol jiru hundi ji'a sadiin akka arjoomuu fi lubbuu akka baraaru gaafatu. Yeroo dhiigni gahaan hin jiraanne rakkoo qaqqabus akkasiin ibsu. ያው እንደው በቀላሉ እንኳን ብናየው ከወሊድ ጋር ተያይዞ haala salphaatiin illee yoo laalle haadholiin yeroo da'umsaa dhiigni isaanii dhangala'u sa'aatii 2 keessatti isaan ajjeesuu danda'a. Kanaaf hakiimoonni dhangala'uu dhiigaa kana dhaabuuf tattaafatu. Dhumarratti garuu filannoon qaban dhiiga mataa isaanii kennuudha. Kanaan achi sababa kanaan haadholii dhabnaa jechuudha. Namoonni yeroo balaan irra ga'u dhiigni isaanii dhangala'a. Dhiiga kana immoo kan bakka buustu dhiiga kennamuutinidha. Kanaan achi du'uu danda'u jechuudha. Dhukkubsattoonni kaansarii dhiigaa gosni dhiigaa pilaatileetii gaafa gadi bu'u sammuu fi funyaan isaanii keessatti dhiiga dhangala'uun du'aaf isaan saaxila. Namoonni hanqina dhiigaa qabanis akkasuma rakkatu. Wallaansii baqaqsanii yaaluu yeroo taasifamus dhiiga otoo hin qabaatin hin ta'u gatii ta'eef wallaansi kun haqamuu danda'a. Kanaaf dhaabolee fayyaa irratti dhiibbaa olaanaa qaba jechuudha. ጤና ተቋም ላይ የሚያመጣው ጫና ከፍ ያለ ነው። Kubbi miilaa yeroo gabaabaa keessatti kan jijjiiramu waan ta'eef akka gosa ispoortii kaanii waggoota dheeraaf milkaa'inaan itti fufuun ni ulfaata. Manchester City fi Liverpool erga morkattoota jajjaboo walii ta'anii amma waggoota 5 qofa jedhe leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan. Liverpool morkataa koo cimaa yeroo kamiyyuu akka ta'een jireenya koo keessatti yaadadha kan jedhe Guardiolaan qabxii 198 fiddee dorgommii Premier League kan xumurtu taanaan kilabni biraan akka malee duubaan dhiibbaa sirra geessisaa jira jechuudha jedhe. Bara 2018 Manchester Cityin galchii 106 lakkoofsuun qabxii 100 dorgommicha mo'ate. Yeroo sana Liverpool qabxii 25 caalamee arfaffaan xumure. Garuu ergasii fooyya'insa guddaa fiduun waancaa Premier League fi Champions League mo'achuu danda'eera. Qabxiin waggoota arfan kilabootni lamaan galmeessan osoo ida'amee Manchester Cityin taphoota 144 irraa qabxii 338 yoo argatu, Liverpool qabxii 1 qofa caalamee qabxii 337 galmeesseera. Dorgommii bara kanaa gara xumuraatti dhiyaatenis Manchester Cityin qabxii 73 argachuun qabxii 1 qofaan caaleeraani. Dilbata kana Etihad irratti kilabootni lameen morkii cimaa taasisu. Manchester Cityin dirree isaa irratti taphachuun carraa xiqqaa kennaafi jedhamus Liverpool tapha murteessaa kanarraa qabxii argachuuf waan danda'u hundaa ni taasisa. Xiinxalaan ragaaleen Grace amma Manchester Cityin kilaba cimaa Awurooppaati. Liverpool itti aana jedhe. Bara kana Cityin 61 carraa waancaa Premier League injifachuu qaba jedha. Liverpool ammoo carraan isaa mo'achuuf qabu 39 kan jedhe ragaan kun.